humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii lixaa Wallaggaa Bahaa keessatti tarkaanfii ilaalee isaa diina irratti fudhateen injifannoo guddaa argachuu beeksise. Aanaa Arsii Nageellee keessatti murni mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa milishoota mana hidhaatti guuraa jiraachuun dhaga'ame. Hidhattoonni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhan godinaalee Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggatti uummata Oromoo fixaa jiru gartokkeen waraanuma mootummaan milishoota jedhee qubattoota naannawa sanaa keessaa filee leenjisee hidhachiisee bobbaasee jedhu jiraattonni. Aanaa Xuullootti ergamtoonni mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa jiraattonni akka mana hin ijaarranne dhoorgaa jiraachuun himame. Bitootessa 9,2026 shamaa harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutii fangaduma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii lixaa Wallaggaa Bahaa keessatti tarkaanfii ilaalee isaa diina irratti fudhateen injifannoo guddaa argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Odeeffannoon WBO zoonii irraa argame akka ibsutti tarkaanfiin kun bitootessa 9/2026 godina Baha Wallaggaa aanaa Saasigaa ganda gammannee bakka addaa gabaa Sanbataa jedhamutti raawwatameera. Haala kanaan waraana mootummaa naannicha keessa socho'aa ture irratti WBO'n haleellaa qindaa'aa geggeesse. Tarkaanfii kanaan loltoota mootummaa hedduun ajjeefamuu fi kanneen biroo immoo madaa'uun isaanii odeeffannoon ni addeessa. Akkasumas loltoota mootummaa 14 harka kennachuun to'annoo WBO jala ooluun isaanii mirkanaa'eera. Haleellaa kanaan booda WBO'n meeshaalee waraanaa hedduu booji'uun injifannoo isaa cimsuu ibseera. Meeshaalee booji'aman keessaa qawwee keemii 17 hidhannoo isaanii guutuu waliin akkasumas qawwee duubatti hafaa 2 fi dokumantiiwwan waraana adda addaa dugda diinarraa hiikamuun gara moonaa qabsoo bilisummaa Oromootti galii taasifamuu isaanii ibsameera. Akka hooggantoonni WBO zoonii lixaa jedhanitti tarkaanfiin akkanaa kun humna diinaa laaffisuu fi qabsoo bilisummaa cimsuuf murteessaa ta'uu ibsaniiru. WBO'nis hanga kaayoon qabsoo galma gahutti tarkaanfiiwwan akkanaa itti fufuun ni hojjanna jechuun dhaamsa dabarseera. Uummanni Oromoo naannicha jiraatan injifannoo argame kanatti gammaduu ibsanii tarkaanfiin WBO'n fudhatame abdii isaanii kan jabeessu ta'uu ibsaniiru. Akkasumas hanga qabsoon bilisummaa galma gahutti WBO cinaa dhaabbachuun tumsa barbaachisaa hunda ni taasisna jechuun yaada isaanii ibsatan. WBO'n uummata Oromoo fi deeggartoota qabsoo maraaf dhaamsa dabarsuun qabsoon bilisummaa hanga walabummaa Oromiyaatti itti fufa jechuun hubachiiseera. Injifannoon argame kunis kutannoo qabsaa'otaa fi tumsa uummataa kan argisiisu ta'uu ibsameera. Injifannoon uummata Oromoof. Aanaa Arsii Nageellee keessatti murni mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa milishoota mana hidhaatti guuraa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Bahaa aanaa Arsii Nageellee gandoota garaagaraa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa milishoota isaanii kanneen dirqamaan maatii isaanii irraa qabamanii hidhachiifaman ukkaamsanii hidhaatti darbachaa jiraachuun ibsameera. Murni akka dantaa isaa qofaaf olutti hojjetu mootummaan naftanyaa Biltsiginnaa afaan qawwee fayyadamuun namoota hedduu fedhii isaanii malee waardiyyaa taasifachuun umrii dheereffachaa kan jiru. Godina Arsii Bahaa Arsii Nageellee gandoota garaagaraa keessatti namoota hojii kana hin barbaanne nu irraa fuudhaa jedhanii gaafatanii fi guyyaa tokko lama jireenya mataa isaaniitiif jecha osoo isaan bira hin dhaqin hafan jumlaan ukkaamsanii mana hidhaatti darbataa jiraachuun dhaga'ameera. Haaluma kanaan aanichuma ganda iddoo Jigeessaa jedhamu keessatti caasaalee hedduu mana hidhaatti darbatanii dararaa kan jiran yoo ta'u namoota kanneen keessaa kan maqaan nu gahe muraasni Bulaa Badhaasoo, Tukulaa Gammadaa fi Kadir Baatii fi Abdullaahi Jiloo kanneen jedhaman yoo ta'an namoota kanneen torbee tokkoof gaaffii tokko malee magaalaa Nageellee waajjira poolisiitti dararaa jiraachuu jiraattonni ifamsaniiru. Ittuma fufuun bitootessa 3/2026 aanichuma ganda mudhii Arjoo jedhamu keessatti maqaa hojii milishummaa didda jedhuun abbaa ijoollee 10 kan ta'e nama maqaan isaa Gammadoo Gammachuu jedhamu mana isaa deemuun isa dhabanii haadha isaa aadde Haliimaa fi haadha manaa isaa kan mucaa garaadhaa qabdu waajjira gandaatti hidhanii daraa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti dubartiin ulfaa kun as keessatti deenyaan miidhamuu dandeessinuuf baasaa jedhanii yeroo namoonni gaafatanitti qarshii 80,000 yoo fiddan malee hin baasnu jechuun hiraarsaa jiraachuu jiraattonni dabalataan gabaasanii jiru.
hidhattoonni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhan godinaalee wallaggaa ba'aa fi horroo guduruu wallaggatti uummata oromoo fixaa jiru gartokkeen waraanuma mootummaan milishaadha jedhee qubattoota naannawa sanaa keessaa filatee leenjisee hidhachiisee bobbaasee jedhu jiraattonni bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Hidhattoota naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhan godinaalee wallagga ba'aa fi horroo guduruu wallaggatti uummata oromoo fixaa jiru gartokkeen waraanuma mootummaa milishootaa jedhee qubattoota naannawa sanaa keessaa filee leenjisee hidhachiisee bobbaasee jedhu jiraattonni. Gochaan kun har'as akka hin dhaabbannetti jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Godina Wallagga Bahaa aanaa Limmuu Galiilatti bulchiinsi aanaa ammas qubattoota keessaa milishoota jedhee caasaa nageenya isatti naqee waliin hojjetaa jedhan. Jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbise akka jedhanitti ganda Harqumbee mandara tokkoo fi mandara lamaa ganda Oofataa mandara 6 fi 7 irraa fidanii magaalaa aanaatti walitti qabuu himan. Warri kun harka tokkoon mootummaa waliin waan hojjetan fakkaatanii karaa biraatiin garee naftanyaa lafaa dhufaa faannoo waliin hojjetu jedhan. Kan biraa miti rasaasa mootummaan itti kenneeyyuu garee hidhattoota faannoo dabarsanii uummanni keenya ittiin dhumaa jedhan. Hidhattoonni naftanyaa lafaa dhufaa faannoo tibbanuma aanaa Limmuu Galiilaa magaalaa Fiixaa Baqoo gubanii mancaasanii bulchaa magaalattii magaalaadhaa hin baqadhu jedhee fi namoota biroo lubbuu baasaniim. Magaalattiin haleellamuun dura bulchiinsi aanaa Limmuu Galiilaa hidhattoonni naftanyaa lafaa dhufaa faannoo dhufaa jiru baqadhu bulchaa magaalaa Fiixaa Baqootiin jedhanii turan. Bulchaan magaalattii waan uummanni ta'uun uummata waliin ta'a jedhee baqachuu didee finxaaleeyyiidhaan lubbuu isaa dhabeem. Bulchiinsi aanaa akka humnoonni naftanyaa lafaa dhufaa faannoo gara magaalaatti dhufaa jiran akkamiin beekee erga beekee immoo humni mootummaa dabalataa akka dhaqqabuu fi haleellicha hambisuu maaliif hin taasifne amma immoo milishoota qubattoota keessaa filee magaalaa tiiksuuf maaliif filate kanneen jedhan gaafiidha jedhu warreen yaadanuuf kennan. Akka kanaan barootaaf caasumti mootummaan leenjisee hidhachiisee faannoof galtee tolchaa akka ture himaniiram. Aanaa Xuullootti ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa jiraattonni akka mana hin ijaarranne dhoorgaa jiraachuun himame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Harargee lixaa aanaa Xuulloo Araddaa Burraaqsaa ganda 6 jedhamu keessatti jaleewwan mootummaa naftanyaa bilchiginna hawaasaan akka feenetti dhiinne isin bulchina waan nuti jennetu isiniif ta'a jechuun torban darbe irraa kaasuun uummanni akka mana jireenyaa lafa isaa irratti hin ijaarranne dhorkaa jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Akka maddeen himanitti jaleewwan mootummaa naftanyaa bilchiginnaa akka bara bittaa dargeetti hawaasni walitti dhiyaatee bakka tokkotti ijaarrachuu qaba irratti mari'annee bakka nuti isiniin jennetti ijaarratu jechuun kan dhorkan ta'uu namoonni hedduun manni irratti onee bona dandamachuu dadhaban qabeenya isaanii irratti akka mana keessa jiraatan hin ijaarranne dhorkamuu dubbatu. Jaleewwan mootummaa naftanyaa bilchiginnaa ajaja abbaa isaanii Koloneel Abiy Ahmad irraa fudhatan guyyaa guyyaan wixinee hawaasa Oromoo miidhuu gadi buusuun akka nuti jennetti hojjechuu nyaachuuf dhuguu taa'uuf ka'uu ba'uu fi galuu qabdu jechuun amantaa siyaasa irraa argataniin madaalanii sarbamaa fi dhiittaa mirga namoomaa raawwatan hammeessanii jiru jedhan. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.